Natu TikTok isuma kee kanaan keessa seene. Asiin keessa seene. Ayyee baga seente. Kanaaf si darbee jechuudha. Baga seente bareeda. Maal taate fuulli kee jijjiirameera? Lakki boo maal ta'e hin jiru. Dhugaa baay'ee jijjiirameera. Waan jijjiirameetu hin qabu alhamdulillah. Namni kolfii taphadhu. Kolfii taphachaa jira bara. Keessa taa'aa godhaa. Maal laalaa turte viidiyoo ati laalaa turte maaliif? Thank you sir. Laayivii kee jalan gala naan ennuma nasii banadhu natti fiduu dide. Viidiyoo durii fide na agarsiise bara. Garaana nyaattee dhugaa dubbachuu. Maal gochuu yeroo dhibbara deebitee inni doktorii jaalata yookaan doktorii kabajaa jedhaniif jala teessee yeroo kudhan irra deebitee dhaggeeffataa tabarsi laalaa jira bara. Adraanan gabroomsin gabrummaa kana jaraana baasii katamma. Jammar kana booda sin gabroomsu. Wallahi jira. Akka feete ta'uu dandeessa dhugaa rabbii. Lee? Laalaa na gabroomsi. Laa. Galatoon. Maa miidiyaan barsiisuma qofa bar dhugaa dubbachuuf sini ilaalee jala seene si qofan argee bakka. Si qofa bakka hundatti. Waan jaalataniif. Kottu laalila. Si malee hin jiru la. Miidiyaan si qofa bar. Ma waraana bitatte moo ati maali? Oromoo waan jaalatu. Oromoo waan jaalatu. Haay. Maal jechuudha bar? Maal jechuun? Ila asitti moo bar bilillee bira si kaa'anii asitti moo walloo bira si kaa'anii. Yaa salaam. Garuu hunda keessaa kamtu naa ta'e beektaa? Laati yana la. Isi yana naa taate. Nu faarsaatti walitti nu jaallataatti. Wallahi billahi. Walitti nu jaallataatti naaf taate mucatti. Galatoomi haadha shuriyaa sumaanuu galatoomsiin jechuun barbaada. Suuraa keenya suuraa ruuzaa wal bira keessee si mushurraa si gootee anas mushurraa gootee wal bira nu keessee. Ay daroo bar duuba silkii iskiriin marattu fargee. Wallahi duuba fargee mas deebi'ee seenee bifaarayaan. Ayyee. Anaanaa sa'ii kaati. Warra kiyyaa deebisaara isaan tuuristii keessa ture. Soddaadhaamu. Soddaa eenyu? Soddaa eenyu? Na amanta miti yoon si dhabe laal yookaan mana xonkolaan sitti deema yookaan rabbiin ol kadhe ol fuudhin jedha malee abadan lafarratti naftu. Waan feete sakana malee. Waanuma feete deema. Eenyutti hirmuu barbaadde qo'e? Maadira addunyaa lafarra jirtu. Mee eenyumatti hirmuu barbaadde? Dhugumatti dhiirri ana jedhe. Dhugumatti dhiirri ana jedhe ilaalaa geeffata. Dhiirri ana jedhe dhugumatti si fuudhee si wajjin jiraata. Dhiirri si fuudhe gaafuma sargii keetii achumaan du'a yoo anan taane jechuudha. Achumaan du'a. Maal? Amma jala buuse isinitti. Yoo rabbi irraa dhufte qaba. Nu baay'ee Onkai ምናምን ዋንጀሉ ሰኔት ናማኑ ካይታማናን elmo keeti argite gaafa dunu guyyaa tokko duuna akka een guyyaa tokko dueru nu guyyaa tokko duuna soba dubbii kana ta'u asumarratti wargi amma yoon doin duutu wal jaalatu inshallah ta haaceetu haacee biraan maafte bar jaalala raayichoodha een hool fana duutu yoon doin lafaanan duutu hindu family devil guys
Ati no, atau bukan dua nafana duta. Dua miti otore fikir kabri hinsenin, otore fikir. Lal, refi ko kabri sen miti oso. Refi kan ko ink abanain, ot akal bung ko nake sabati otore fi ko abanain jachur. Ababo ko afir, ebelu ko afir jet. No, injadu garu si dukandu, wallahi ndo si duk. Injadu garu ndomo. Kun nagar. Secamar enu kadu. Ana so adunya kana rabba barbade du mate di indu fana sabab nisa. Hakkinya family ki nama kuma to koyo tay ippi sagali sagante mi sagal guya to ko jayo du mate. Rabbin ana takitti ambise innu wa be ka fa ana takitti ambise wan taebi. Rizki dia tayo ko jada family ki gutu mate jadi wanti fana du finjor. Dhaggeeffadhu ka. Wanta akka itti siifdu yoo jiraate yoo shiftaan tokko xiyyiitii tokko qabatee dhufee siimoo si dura du'a jedhan si dura gaafas. Garuu bakka kaanitti ati qadaadhaan rabbi sin ajjeesinii umurii kee dheeressu ati qadaadhaan taanaani dhugaa dubbachuuf isin ati duutee achuma of hin ajjeesu. Gaafa waysi gaafadhu. Fakkeenyaa fi amma anifati bultii wajji ijaaranii mana tokko keessa jirra jennu. Ayyee. Kazaan amma mana keenya kana abbaa warraa faat warraa nam afur ta'anii nam 8 dhufan. Ayyee. Nam 8 dhufanii taa'anii mana keessa. Kabajni ati keessummaa kana laattu mee kabaja akkamiiti? Kabaja nama 8 dhufammoo? Fakkeenyaaf jarri haadha warraaf abbaa warraati afurii hundinuu haadha warraa ofii qabatanii dhufu ni keessummeessina akka namni tokko keessummeessutti mana keessatti miyaanii akkuma aadaa yookiin amaloota kan ta'uu danda'a aadaa biyya keessanii ta'uu danda'a kabajni maatii keessummoota kanaaf qabu kabaja akkamiiti? Dursitee mana san keessa amma nama 10tu jira. Yookaan ijoollee qabna ta'a ijoolleen keenya nama 2 jennu nama 12 jira. Nama 12 kana keessa tartiibaan kabaja kennu odoo jedhanii akkamitti kabaja kan kee ibsita. Fakkeenyaaf interviyuu wayii taate interviyuu irratti keessummoota kana irraa kaasii kabajoota kabaja ibsadhu yookiin namoota kan ibsi yoo siin jenni mee eessarraa kaatee eessatti xumurta akkamitti kanati namoota kana keessummeessitu? Okay. Kaiga. Nama 10 anaaf si waliinsaa. Yes. Jalqaba nama hunda kana dura kabaja kee wanta ti barbaadde jechuudha kabaja kee sii kenna. Achi isaan kurnan kan ammoo isaan 8 afaan immoo ati shamarran 4 keessummeessuun dadhabdu. An dhiira 4 keessummeessuun dadhabdu. Dhiira 4 fudheen shamara 4 sii kenna. Naafati walii taanaan kaan keessummeessuun baay'ee qal'aadhe. Basawee deebiin kun koomentiidhaan deebi'e. Wallahi komentii tokkoon argine uqsin billa. Deebiin kun tokkoffaa komentiin deebi'e lammaffaa irratti immoo duratti waan si biraa gadi ba'ee jiru teessee dhaggeeffattee ta'a. Wallahi billahi naaman hin dhaggeeffanne uqsin. Osoo kabajni haadha manaatiif yookaan haadha warrummaaf akka dursamee kennamu ni beekta duruma keessa kan keetti wanti kun uumamee jira ta'e yeroo baay'ee waan kana irra deddeebi'ee sitti himee jira. Irra deddeebi'ee sitti himee jira baay'ee. Dogoggoroota ati qabdu keessa waan kana akka fakkeenya sitti haasaa ture. Dhalaa irra teettee isaan faarsitee xumura irratti turtee sanuu bar daqiiqaa meeqa hafuura fudhattee dooktorii jette sa'aatii meeqa turte durattis boonduu jette ni callise. Waan ati yaamtuun garuu dhimma guddaa sagalee bareedina ilaaluu taate waan biraatiif ati jara yaamatta adoonnoo naaf hin galuu hin beeku. Abaaboo isteej dhumarratti dooktorii kun seera kan keeti moo seeruma yaani otoo haadha warraatu fudhatte seera abbaa warrummaa haadha warrummaatiif qabuudha moo tuffii dhakooti moo tuffii maatii koo moo
يعني يو أنا سرت إسي جنا ما قال واي كان كي هذا واسيتي بوار ويسي كان أجير سيتامو يعني أكم يعني الجباني تسمعنا في قال لي دبينكو Okay. Wantan kana jedheef wanta biraatiin miti. Sanuma waamuun koo iyyuu isa dhugaan sitti maanii. Akkasiin itti waattanu namumti kun arguufan. Sii galee. Owwaan nama keessa namna arguufan. Ati silaa wayyee kan jettu hin baate jechuudha. Sii galee. Achirratti illee fakkeenyaaf iddoo sargii wayii deemnaa jennu aniifaatis iddoo sargii wayii deemnaa jennu iddoo sargii kanatti anis aga humna kootiiti yaani waan qabaniin cidha dhaqanii jedhan hamma humna kootiin uffadhee jira diddibadhee jira si biraa babbareeduuf yaani injiraa mitiireen agatti qabu tanarratti fuuteetiin yaani yoo dhalaan biraasitti bareedde isiisanii wal nama daalchisu yaaltaadha badduma tantee fokkattuu tantee tan ofitti qabu yaaltu ishee biraa san laaltaa jechuudha barkana jechuudha sababni ati tokkoffaa odoo sagaleen kee sagalee bineensa godaayuu suyyuu ta'eeti nama biraatti wal nama daalchisu hin qabu anii fi namni biraa si biratti wal madaaluu hin qabu fakkeenyaafan qorataan otoo maraattuu karaa irratti carqii gatee deemu ta'eeti inni surree ofii ofirra kukkutee uffata ofii ofirra kukkutee akkan ofirra qabee deema osoo ta'eeti kan akkam bareedu wayii otoo isa wajjin nam lama ta'anii sun nagahuma karaa ofii deemaa jira. Qorataan kiyyallee fayyaattu isa dhibee maraattummaa ofii sanii qullaa akkasitti deemaa jira. Isaa faaya akkas bareedee suufatti deebee inshaallah manaasirri deebeetiin deemu san otoo hin ta'in maraatuma keessaniin ofitti qabadha. Maraatuma keessaniin wanti godha malee akka kan kee nama biraatiin si madaalchisu hin baay'isanitti sababni ati dhalaadhaan nama madaalchiste sagalee kee yeroo hunda galgala rabbi uume mara dhala gastii kennan waliin seentu hunda sagalee mana madaalta kuni muudii keeti moo sagalee kanneen keessaa kan bareede filachuudha moo maal yaaddeeti yaani gaas dabel mii wama onnee kee keessa jiru naaf deebis. Okay. Itti mee bara ani isa dhugaa akkati abeetii jettu naa gale. Sababni ati dhalaadhaan wal bira teessee nama daalchiteef maaliidha isin jedhe fokkattus yoo ta'e sagaleen kiyyees fokkataa yoo ta'e bineensas yoo ta'e si ta'eeraami maal gochuuf namaan nama daaltaadha barama nama biratti maal gochuuf sagalee madaaltaadha bara. In beektu kana sagalee kee keessaa na hojii haasaan jirtu asirra na hojii oolaan jirtu. Ati yeroo siin nama harismaaf cal jettee ilaalta teesse. Gastii keessa jiraadhee miti baay'isawee asiin taa'ee si ilaalaa jira. Amantaa naa jijjiiri viidiyoo kooliin bilbila viidiyoo kooliin xiqqaa wal bira dhuftan. Amantaan sanan jedhe amantaa waan bira amantaa miti. Shaadaan yoo namoote shaadaan qabadhaa. Okay. Isi namatu jedhaa du'eera moo yeroo isin abshir ogguu jettu maal itti argitee maaltu isii annasee jennaan abshiri san abshiri kuwaan qallaa itti miti kan jedhan abshir. Ani isa nuti obboleettii dhenne hundayyuu dhagee nyaati isa waa'ee biraa qofa dhageesse. Jammar waan dhibba haasoftan keessaa 99 waa'ee obbolummaa yoo haasoftan takkitti isin waa'ee faallaa haasoftan qofaadha kan qabadheeraa dubbachuu qabu. Okay, ol ka'ee dhaabadhee maqaa nama 600 jala yerootiin soorii. Ol kaatee sin dhaabbatiin. Ganamni sooriidha, galgalli sooriidha, iftaan sooriidha, iftaan kun sooriidha. Soorii maaluma kenna waan ta'eef achumatti dhiisi boruutti deebita waan ta'eef. No, hin deebi'u. Soorii bakka. Obbolummaa jettee bare boruu kilaasii keessatti argaa. Har'a obbolummaa otoo jettu borotoo biyyee galleeti ani Finfinnee keessa shunkurtii bitachuuf gabaa dhaqee obboleettiin see dhufteette kilaasii keessatti. Obbolummaan dhalaa bira obbolummaan hin dalagu na biratti. Never. Okay, bakka ishi bakka. Obbolaadhaan jedhu silamu. Qorataa
iddoo hojii si yoo deemu silkii kana ka amalii beektiin seenee jiru silkii dalagaati silkii yeroo hundumayyuu ittiin waan hunda to'adhaa deemudha. Silkiin tun garuu dokumentii hedduu of keessaa qabu. Dokumentii sanniin keessaa dokumentiin tokko siidhaas keessa kan jiru. Inshaallah fofoo kaayee akka nama kaameraan si taatattalu jechuudha. Akkana si ilaalaatu waan barbaade dalagaa wala silkii kana. Maasii argaan jira bar. Takkaa jalaa sin dhabu bar. Sijjamar ani enjoy godhee gaddaa'eetii miti gubbaa irraan kan silaalu. Yeroo tasa beekaa sirifachiisuuf jedhee keessa gaseenaa gubbaa ol deebi'u. Gattuqaatiin enjoy godhaa qaa gara gubbaa ol deebi'u. Tamam. Wallahi ani jechuun akkaataan kan geekuun tariitii. Aadaan naannoo illeen wal dida aadaa biyyaa ta'aa laata jedhee ni obsaa